Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu warroonni kiristaana taatan ashama harka fuune akkam jirtan daawwattoota kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin harka qabeecha. Video har'aa keessatti immoo dhaggeeffattoota kan koo hattuun tokko bilbila keessan akka isin jalaa hin hatne akkamitti gochuu dandeessan. Hattuun yeroo baay'ee dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan isin jalaa akka hin kaafne yookaan akka hin fudhanne akkamitti gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa video har'aa keessatti hattuudhaan nagaatti jechuun ni danda'ama. Wanti har'aa kun waan ajaa'ibaati dhaggeeffattoota kan koo hundi keessanuu yoo itti fayyadamtan baay'ee tokko irraa fayyadamtan jedhee yaada. Hattuun bilbila keessan akka hin kaafne kan akka waardiyaatti isiniif eegu waan ajaa'ibaa qabadhe isiniif dhufee jira. Kana qofaa miti faayidaan isaa dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan chaarjii irra namni kaasu kan isiniif beeksisuudha jechaadha. Wanti har'a qabadhe isiniif dhufee jechuudha. Karaa biraatiin immoo dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan namni kamiyyuu guyyaa hojii irra oola waan ta'eef galgala chaarjii godhachuu ni barbaada. Galgala chaarjii irra kaayatee ni rafa jechuudha. Yeroo rafuutti bilbilli keessan kun guutee over chaarjii godhee bilbilli keessan irratti miidhaa guddaa geessisa. Keessattuu baatirii bilbila keessanii dadhabsiisuu irratti gahee guddaa taphata jechuudha over chaarjiin kun. Kanaafiyyuu wanti har'a isinitti agarsiisu kun bilbila keessan chaarjii irra kaayatanii yoo raftaniyyuu bilbilli keessan chaarjiin isaa akkuma guuteen bilbili kee guutee jira irraa buqqifadhu kan isinin jechisiisu jechuudha. Kan akka alaarmiitti isin qarqaaru waan ajaa'ibaa qabadhe isinii dhufee jira. Kana qofaa miti waan dabalataas qaba. Guutuu viidiyoo kana hamma dhumaatti yoo na wajjin turtan waan ajaa'ibaa irraa baratan jedhee yaada dhaggeeffattoota kan koo har'a viidiyoo kana guutuun keessanii ilaaluu qabdanii hattuudhaan nagaatti jedhamee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan hattuu irraa akkamitti ittisuu akka dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala keenyaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isinin jecha warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaan akkanumallee mul'atu notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa like fi share gochuun dagatinaadha. Namoota baay'eetu waan kanatti fayyadama waan ta'eef like share gochuun dagatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma mata duree irratti ibsuudhaaf yaale barnoota keenya kanarraa keessatti hattuun bilbila keessan akka isin jalaan kaafne akkamitti gochuu dandeessa yookaan wanta isin beeksisu akka waardiyaatti ta'ee bilbila keessan kan isiniif eegu waan ajaa'ibaa qabadhe isiniif dhufee jira. Egaa kanaaf kan isin qarqaaru aappii tokkodha. Aappii kana Play Store irraa salphumatti ni argattu. Akkamitti buufachuu akka dandeessanii fi akkamitti akka itti fayyadamtan illee isinitti agarsiisa. Dhumarratti akkamitti buufachuu akka dandeessanii fi akkanumallee eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Jalqaba garuu itti fayyadama isaa isinitti agarsiisu. Egaa aappichi Pocket Sense jedhama. Dhaggeeffattoota kan koo aappii ajaa'ibaati. Aappii kana akkamitti akka itti fayyadamuu dandeessan isinitti agarsiisa. Jalqaba aappii kana keessan seentu. Egaa dhaggeeffattoota kan koo jalqaba aappii kana akkuma bantaniin paaswordii mataa keessanii uumaa isiniin jedha kan diijitii 4 ta'e jechuudha. Isin paaswordii diijitii 4 ta'e ni uumtu jechuudha. An fakkeenyaaf uumuu irratti argama. Paaswordii kana erga itti galchitanii booda ammas paaswordii jalqabaa san irra deebitanii itti galchitan. Okay. Bifa kanaan isinii bana jechaadha dhaggeeffattoota kan koo aappichi keessi isaa kana fakkaata jechuudha. Egaa amma tokko tokkoon ni ilaalla jechuudha. Inni jalqaba irratti argaa jirtan kun proximity detection ka jedhu jira jechaadha. Jalqaba irratti ka argatan kun inni kun maaliif isin qarqaara ka jedhu isinitti himu. Namni tokko bilbila keessan kiisa keessan keessaa yookaan bakka kaawwattan irraa yeroo kaasu sagalee isin dhageessisa jechaadha. Kana isa jalqaba kanarratti okay jechuudhaan activate godhatan jechuudha. Activate ka jedhu kana kilik gootan. Hamma shanitti laakka yeroo fixe start jedha jechaadha. Activate isiniif godhee jira akkuma argitan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan isa kana activate godhadhaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma activate gootanii jechuudha. Asirratti akkuma argitan anti theft mobile alarm jedha. Pocket alarm is active isiniin jedha. Egaa yeroo namni tokko bilbila keessan kiisa keessan keessaa baasu alarmiin kun asen beeksisaa jechuudha. Bilbilli keessan ni iyya. Yeroo san immoo namni bilbila keessan kaasuu ni beektanii hattuu irraa bifa kanaan eeggachuu ni dandeessan jechaadha. Waan ajaa'ibaati. Inni lammaffaa irratti arganu dhaggeeffattoota kan koo akkuma argitan motion detection isa jedhudha. Inni kun immoo kan isin qarqaaru jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo yeroo namni tokko eeyyama keessan malee bilbila keessan kaase jechuudha. Eeyyama keessan malee bilbila keessan kaase mobaayilli keessan akka iyyuu godha jechuudha. Inni kan jalqabaa kiisa keessan keessa yeroo namni kaasuudha. Inni kun immoo namni tokko bilbila keessan bakka feetanii yoo godhatan namni tokko bilbila keessa yoo kaase kan sagalee dhageessisu yookaan akka iyyuu godhu jechuudha. Sagalee isin dhageessisa yeroo kana bilbila keessan namni kaasuu ni beektu jechuudha. Isa kana sirreeffachuu barbaadan isuma irratti okeettan motion detection isa jedhu kana irratti okeettan. Ergasii activate ka jedhu jira. Activate isa jedhu kana kilik gootan. Hamma shanitti hanga laakkootti ni eegdanii hanga shanitti laakka'ee start godha jechuudha. Start godhe. Okay, inni kun pin koodii keessan isin gaafata jechuudha. Yeroo san pin koodii keessan yoo itti galchitan iyyuu ni dhaaba jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan. Egaa inni lammaffaa kun kan isin qarqaaruuf akkuma dursee isiniif timedha jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan namni tokko yeroo kaasu yookaan motion godhu yoo sochoosu jechuudha. Kanaafiyyuu waan ajaa'ibaatti itti fayyadamaadha. Sadaffaan
charger detection jedhama. Inni kun jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan charger irra gootanii charger irra namni tokko yoo isin jalaa kaase kan iyyuudha jechuudha. Charger irra jira bilbila keessan already garuu namni tokko bilbila keessan charger irra yoo kan kaasu ta'e kan itti iyyuudha jechuudha. Isa kana sirreeffachuudhaaf charger detection isa jedhu kana kilik gootan. Ergasii activate gootan. Argaa jirtan jedhee yaada asirratti please connect charger isiniin jedha. Charger keessan connect akka gootan isin gaafata jechuudha. Annama fakkeenyaaf charger bira waan hin jirreef connect hin goone jalqaba wanta kana yeroo godhatan jechuudha. Active yeroo godhatan charger irratti yeroo kaawwattanidha jechuudha. Charger itti gootaniiti achiin booda connect gootan malee amma charger irra yoo jiraatin please connect charger isiniin jedha. Charger akka itti galchitan isin gaafata jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan itti fayyadamaadha. Afraffaa irratti kan argattan jechuudha hands free detection isa jedhudha. Hands free detection inni jedhu kun headphone bilbila keessanii yeroo irra kaawwattan jechuudha. Headphone bilbila keessanii irra kaawwattanii yeroo itti fayyadamtan isa kana active yoo gootan namni tokko akka tasaa bilbila keessan headphone irra gootanii lafa yoo keettan namni tokko dhufee moo dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan kaasee headphone wajjin kaasa. Headphone wajjin yeroo kaasu headphone yeroo inni irra kaasu jechuudha irra buqqisu itti jechuudha. Yeroo kana namni tokko fiilmii ilaalaa yookaan diraamaa ilaalaa gara hojii deema jechuudha bilbila isaa lafa kaa'ee battaluma sanitti hattuun tokko yookaan namni tokko dhufee yoo kaase namni sun akkuma dhufeen jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan kaasee yeroo masan headphone bilbila keessan irratti isin itti suuqxanii yookaan itti sakkaatanii qabdan kana yoo irraa buqqise itti jechuudha. Mee fakkeenyaaf isinitti agarsiisu jalqaba asirratti hand free detection isa jedhu kana kilik haa godhu. Argaa jirtan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo activate na godhu jedhaa jira. Amma fakkeenyaaf activate gochuu barbaade jechuudha. Asirratti akkuma argattan please connect hands free isiniin jedha. Amma fakkeenyaaf connect itti haa godhu mee headphone kan koo itti galchaa jira. Headphone kan koo itti galchaa. Akkuma argattan itti galcheera active godhamu. Active isa jedhu kana ni tuqa. Active gochuu jalqabee jira jechuudha. Hamma 5 itti laakkaa'ee active ni godha. Wow, start godhuu jalqabeera jechuudha. Start godheera, connect godheera. Amma immoo dhaggeeffattoota kan koo bilbila kan koo irraa headphone kan koo kana nan buqqisa. Yeroo buqqisutti sagalee isin dhageessu ni dhaggeeffattanii paatarni jalqaba uumni san yoo itti galche malee namni tokkoyyuu cufuu hin danda'u jechuudha. Bilbila kan koo ni iyya jechuudha. Ni iyya sagalee ni dhageessisa. Yeroo san namni kaasu ni beeka jechuudha. Kanaafiyyuu mee amma irraa buqqisa ni argitu. Okay, sagalee dhageettan jedhee yaada. Paatarni itti galcheera. Paatarni itti galcheenna ni callise jechuudha. Kana jechuun maalidha? Namni tokko bilbila keessa yoo kaase yookaan headphone irra bilbila keessa osoo jiru yoo kaase headphoneidhaaf bilbila yoo adda baase namni sun itti iyya jechuudha. Namni sun paatarni san hin beeku waan ta'eef bilbila keessan akka callisu gochuu hin danda'u. Achumaan namni biraa bilbila keessan kaasuu ni beektu jechuudha. Inni biraa dhaggeeffattoota kan koo wifi detection isa jedhudha. Wifi detection kana isa jedhu kana kilik gochuudhaan asirratti activate gootan. Kana jechuun wifi keessan jechuudha namni tokko wifi itti fayyadamaa osoo jirtan wifi keessan irratti rakkoon tokko yoo uumame isin beeksisa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Kanaafiyyuu wifi keessan irratti rakkoon tokko yoo kan uumamu ta'e isin beeksisa jechuudha waan biraatii miti. Jaffaa fi inni dhumarratti argannu full battery detection isa jedhudha. Full battery detection jechuun bilbila keessan guyyaa hojii irra ooltanii galgala chaarjii irra kaawwachuu dandeessanii yookaan immoo hojii hojjechaa osoo jirtan chaarjii irra kaawwachuu dandeessan. Yeroo kana jechuudha chaarjiin bilbila keessanii yoo guute isin beeksisa jechuudha. Chaarjiin bilbila keessanii 100 yoo guute isin beeksisa. Kana jechuun baateriin keessan overcharge godhee baateriin bilbila keessanii isin jala miidhamu jechuudha. Kana gochuudhaaf full battery detection isa jedhu kana kilik gootan. Ergasii asirratti activate isa jedhu kana kilik gootan. Amma fakkeenyaaf kan koo charger irra waan hin jirree fi akkuma duratti jechuudha. Please connect charger ka jedhu jira. Charger osoo itti connect kan godhu ta'e activate godhinaan jedha. Activate isa jedhu san yoo tuqe active godha jechuudha. Kana gochuudhaaf charger irra gochuu qabdan jechaadha. Wanta kana active gochuudhaaf kanaafiyyuu charger irra yeroo gootan wanta kanatti fayyadamuu ni dandeessu. Egaa asirratti wantoota lama akka isin jalaa waliin dhoofne dhaggeeffattoota kan koo inni sadaffaarra jiruu fi inni dhumarra jiru kun wal akka isin jalaan dhoofne inni sadaffaarra jiru charger detection. Charger irraa namni tokko yoo kan buqqisu ta'e akka isin beeksisuufi. Inni dakanaa immoo baateriin keessan fuul yeroo godhe jechuudha. Fuul yeroo godhe baateriin keessan fuul ta'ee jira buqqifadhu bakka overcharge akka isin jalaan guune akka jedhutti jechuudha. Isin beeksisa jechuudha sagaleedhaan. Asirratti garuu dhaggeeffattoota kan koo wantoonni kunniin jahanuu al tokkoon hojjetu. Jahan keessaa tokkotti fayyadamtan. Fakkeenyaaf bilbila keessan kiisa keessa godhatanii yoo hin sochootan ta'e bakka tokko hin deemtan ta'e isa jalqabaa kanatti fayyadamtu. Proximity detection isa jedhu kanatti fayyadamtanii isa active gootan malee isaan kuuwwan hin hojjetu jechaadha. Tokko qofatu hojjeta. Fakkeenyaaf isa kan active haa godhee isinitti agarsiisu. Amma shanitti alaa ka'u. Amma fakkeenyaaf kuni jalqabee jira jechuudha. Active ta'eera. Meef duubatti deebi'ee immoo isinitti agarsiisu. Okay, amma isa jalqabaa kana active godhee jira already. Akkuma amma asirratti argattan active ta'ee jira. Amma fakkeenyaaf isa lammaffaa kanarratti active godhe yoo ta'e isa jalqabaatti akka fayyadamuu kan koo naaf ibsa jechuudha. Kanaafiyyuu isa jalqabaa san active ka godhe san deactive godhe jechuudha. Kanaafiyyuu deactive godha. Isa active ta'e san
deactivate godha jechuudha dhaggeeffattoota kan kanaafiyyuu isa jalqabaa san yoo irraan kutin isa lammaffaa itti fayyadamuu danda'u hunda isaa iyyuu jechuudha mataadhaan itti fayyadamtan malee hunda isaa al tokko itti fayyadamuu hin dandeessanii kanneen keessaa kan barbaadan itti filatanii itti fayyadamuudhaaf isin gargaara. Egaa amma immoo aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Play Store irra ni seentu. Bakka search baarii kanarratti Pocket jettan. Pocket jechuun kiisa jechuudha seensa. Jettanii ni barreessitan isa jalqaba irratti barreessa kan argaatan jedhee yaada isa kanarra kilik gootan. Isaan dhufan baay'ee jiru jechuudha kan fiiqiidhaan hojjetaman isaan kana keessa anti theft alarm isa jedhu kana isa amma isinitti agarsiisaa jiru kana ni filattanii ergasii isa kana install gootanii ani install waan godheef rakkoon qabu isin install gochuun dagatanaadha gara bilbila keessanitti buufadhaadha. Nama miliyoona tokko olitti buufatee reetiin isaallee 3+ dha baay'ee tokko cimaadha aappii kana buufadhaadha. Aappii kana dabalataan argachuu kan dandeessan bakka viidiyoo kanatti gallakkise jechuudha description jalatti linkiin telegrama kan kootii jira linkii telegrama kan kootii san qabattanii yoo gara telegrama kan kootti deemtan jechuudha telegrama kan koorraallee aappii kana isiniif kaa'ee jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo barnoota har'aa irraa waan gaarii akka argattan abdiin qaba. Egaa viidiyoo kana hundi keessanuu namootaaf share gochuun dagatanaadha. Maaliif faayidaa adda addaa aappii qabudha. Aappii ajaa'ibaati. Aappii namni kamiyyuu bilbila irraa qabaachuu qabudha. Itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadhaadha. Yeroo hunda viidiyoon haarawaa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa like fi share gochuun dagatanaadha. Horaa bulaa.